يرو جارتين نمتين نمتي سرّا فلتو أترّرتت ما سيدكّلي عرفتو بقرفتي Gisee tokko tokko beri taa'anii mataa ofii kana yoo asooste ber nama mari'achuun barbaachisu bera nama gisee hedduu maaliif an kolfetta badda malee namallee waa jedheen beeku uuma hiyyatti nama sin arrabsu nama sin ga'u yoo natti tole liiv an gisee tokko tokko taa'ee osoo nama mari'achuun taane taa'ee mataa hiyya kana laal mastaawoti fuuldura taa'ee aniin tuni maalirra jira akkamirra jira. Jettee ber wallahi of laalte mataa kee kanaan ni haasoyta qalbii mataa kee kanaan ni haasoyta gizee kophaa jirtu tinajabe ija kana mucaa kiyya heerumtaa jalii birraa akkanatti maraattu kana la amma gara kaaniin naggadee gara kaaniin jaartii firoo akkamittiin ni birraa ta'an jaartii nama guddaati. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Rola akkamiin gateeti. Akkamiin firoo inni dhufe biizaa kanaa taatu tokko sii dhufne. Eebjuudhaan argeetu kabeette. Ganamaan na yaadachiiste rabbi akkuma afaan keetii naa godhu kaa yaa rabbi naa fidi ati. Inshallah hin deemta amshii rabbiin kutini wallahi yoo rabbi jedhe. Haaraan abdii yoom abdii kutadhee beekaan wallaa abdiin kutadhu. Jaarsi kiyya akkamirra feeree akkami hafurri callisee. Marrafaa bifti nu lachuu telefoona allii birra jiraanni telefoona ofin laalaa jira. Oluma bira ciciisnee hunduu kaa bara godhe telefoonuma dhuunfaa. Qanii kan maasiin jiraa jira. Ati ijoolleedhaan dhungadhaa innaan maasiin jira jira mucaan. Jedhee wala keessa jirraa bira bifti. Ijoolleen na dhungadhaa jennaan ammaa yoo dhagahin dubbata waan ta'eef. Qo'ee dhugama maaliif uummata miira keessa galchuuf suuraa kan irra kaa'atte ummi firooti. Egaa maaliif hin maraatanii haadha ilmaati irraa miira keessa galanii. Hirrabni ati sagaleen nama rafee ka'e fakkaata akka. Wallahi hirrabni baradha mubaarakii tokko fa'aa hojii iyyaa oolle mucayyoo takkatu dhugama jedhe asitti. Maal taate bari isin jala dhufee sii fi mucoo isii taan isin jala dhufee maal ta'e imaaniin isin jala dhufee maal taate jedhee koomentii isinii katabee hin argine koomentii isin ni booyaa jirti achumaan bahe immoo hanga siyaasa galcha marabbiiti wanti hunduyyuu bakka kuma wanti bakkatti wanni kana bakka liqimsaa kana laaftuu tana argite bakka golgaadhaa olaantu laaftuu tana. Bakka santuyyuu xiqqoo akkuma waan shifiniin wayii ta'etti bahetti guddataa dhufe natti fakkaate achumaan madaa'ee dhoowwee boolla bahe. Laa ilaaha illallah subhaanallah. Boolla bahee yeroo bishaan dusi bishaan achiin baha wanti nyaattus hin baha deebi'ee bobaa jiraallee wanuma akkasiisan ta'ee achiin bahe achiinillee boolla bahee jira. Harki boo'insaa dhiigaa adabaan sanuu warniin gara jiraa filiisi woo rabbi sodaatan ashaangulliitii boo'isaa zara. Nuti boo'inaan waa bootaniidhaaf isinitti himaan jiru yaaqi. Sanuu warniin lamaaf deema. Wanni godina hin boo'inaan zalatti. Amma mana yaalaa keessanii maashaallah uummanni Dubaay kun yoo achii ka'e bari qurxanyaadhaan qurxata. Amma mana yaalaa deemanii jiran inshallah rabbi toltuu nu dhageessisu. Abboo rabbi si haa fayyisu bira wallahi wajjin rabbii kun subhaanallah rabbiin wallahi umjiru akkuma nuu bari asirratti fiigaa baatee miskiina akkuma nuu asirratti dalagataa baate kun wallahi makanaan uffata nagaddi akkana taate miskiina rabbi bishaan midhaan hin jettu. Ijoollee kofaleeti qarsiidha. Eenyu maqaan isii tokkokkii si eenyusa? Embe kan wala TikTokii si koi ijoollee gaafadha ijoollee waan jedhu TikTokii si garuu na jala jirti wallahi bismillah rabbi waan dadhabeen qabu wallahi rabbi fayyisu wallahi fayyisu yoo rabbi inshallah wajin rabbi kana bero wallahi yoo takka takka laalan bermi diama kana si jibbisiisa wallahi jiru ani wallahi shakka rabbi na dhiisu wallahi miidiyaa kana ta'uu yoo ummi firoo dhugaa dubbachuudhaaf anama yoo liivi kana raseeneeru فولكي أكي بدا خنا نبوبا أكي بدا ناني والله جد
miidiyaa jechuun fayyadamanillee rakkoon qabu gizee hunda osoo hin taane gizee takka fayyaduu. Wallahi rabbiin akka kenna laalini wallahi rabbiin nu haa dhiisu. Wallahi ana ma dhugaa dubbachuudhaaf ani yoo achirra seenu mataan na bowwaafataa ijaan lafan argu ija lama walii waraan sanatti dhaabee liivir taa'e taanaan qaanii akkasitti irra oolu amma dhiisee jiraanuu wallahi irraa iyyuu dhiisee rakka kana. Yoo akka tasaa dalaggaa kanaaf seene malee ibiddatu natti qabata yaani ani munin shakkisii galee ija namaa yoo ta'e wanti kun hin jaa'ibate maaliif wallahi rabbi si haa fayyisu. Ija namaa fi miti iji namaa yaaboo ta'u kaltalallaa itti hosin ta'u mata kan taatu ija namaati miti rabbummaan nu haa laaffisu wallahi akka kennan laalini. Nullee haala malee keessa jirra akka malee jirra godhataa jirra. Wallahi mee namni waa namaan jettan rabbuma keessan keessi uumee jira. Ayyoo namaanillee waa jedhu yoo namallee arrabsu. Wallahi darbee keessa kiyyaa nama arrabsiin beeku rabbitti natti argaa. Adagaan itti viidiyoo keessa kiyyaa nama hin arrabsu. Namni nama arrabsitan keessattuu namni haadha ilmoo arrabsitan keessattuu namni haadha keessan arrabsitan. Rabbii waan qaama keessan bareedaa kana kan rabbii isinii uume kana isinitti baasu hin beektan. Wallahi dullaa fakkeessee dhibee hin taane isinitti baasa. Ila cittoo fakkeessee waan hin taane isinitti fida. Wama xiqqoo tana laale adagaa guddaa isinitti godha. Mee rabbii jedha walummallee sattara wal arrabsuun isinii akka badee nama kenna kana. Mee rabbumaanillee hin beektanii silaa wallahi billahi namni keenya kun rabbiinillee hin beeku walillee hin beeku bakka waan namaan jedhullee hin ilaallatu ofuma keessaa gadi jechuudha. Haati ilmoo kabajaa qabdi. Mee ati hirraftaa itti takka haadha firooti yeroo jaartiin namichi sirraa fudhattu ati hirraftaa maasi dakkale haaraftu baga rafte baga deeme. Rizqii isaaniitti walitti hin jirre hashuu baga deeme. Waan akkasiisanii deebiin deebisu maaliifi? Mee maaltu isin cinqee maaltu isin qirqise jireenya keessan jiraadhaa kalaas mee rabbi jedha arraba keessan. Bari yoo bada firoo dhaggeeffadhu wallahi wallaalatu godhee asirraa nu hiisiisa malee utuu gadi teenyeeyyuu ofumaa keenyaayyuu of laallee eessa jirra bakki kun wallahi an namaa waa jedhee kee taa'ee yaa rabbii kee ama viidiyoo saadabnarra waraabe kana yeroo biyyaanatti ergan waatu fooqii kana gubbaa of gallakkisina godha warabbal kaaba galgala kana manuma mucayyoodhaa gargaarsitti godhanitti biyyarraa natti ergan viidiyoo kana. Wallahi bila darajaan kun azbana maa jedhee wanni ilaaladhe in saalfadhe ofitti saalfadhe viidiyoo san argee biyyaanatti erganii jennaan wallahi billahi ofumaa kiyyaa hojjedhee ofumaa kiyyaa saalfadha. Wallah rabbiin waa qajeelchu ka rabbiin danda'aadha maal goona sila. Bergisee tokko beri taa'anii mataa ofii kanaa yoo haasofte nama mari'achuun barbaachisu beera nama gizee hedduu. Maalifi an kolfetta badda malee namallee waa jedheen beeku uuma hiyyatti nama sin arrabsu nama sin ga'u wanatti tole liiviin dhufa wanatti hin tolle hima dhiisa akkuma amma badu kan badeetumaan viidiyoo garuu gaduma lakkisa gizee dasne jedhe gizee takka nin dhufa irraa badaa baqqaan maalifi an ijoolleen faamilii baay'ina jala jira waan ta'eef sababa sanii jecha asirratti illee ofis maqaa kiyya xiqqeessus hin barbaadu garuu osoma beeku yoo viidiyoo gizee takka amma namoota hedduudha nama gorsullee bareeda waan ta'eef muuziqaa gadi lakkisini muuziqaa miti bir waanan qalbiidha niyyaadha malee muuziqaa miti jedha malee an gizee tokko taa'ee osoo nama mari'achuun taane taa'ee mataa kiyya kana laal mastaawoti fuuldura taa'ee aniin tuni maalirra jira akkamirra jira jettee ber wallahi of laalte mataa kee kanaan ni haasoyta qalbii mataa kee kanaan ni haasoyta gizee kophaa jirtu ni yaa wallahi ni haasofta yeroo kophaa jirtu wallahi haasan ani eessa jira an namaa gadi ta'e argama ramu namaa ol ta'e argama wanti biraa aduu keessa nama fiisisu wanti biraa mana namaatiin nama shamsee dadhabanii dhibamanii waan fedhan ta'anii hojjetan bakka jiran san yaadanii akka jiran san yaadanii amma fi yeroo biyyaa dhufan akkam jiradhanii haga biyyaa ba'an hagamta akka jijjiirame yookiin ammoo ani eessa jira namni kun nama tokko murkattaa bari yoo namni tokko si caalee argame nama san caaltee argamu fatillee taafata garuu namni keenya san dhiise arrabaan ani eessa jira ana nama arrabsa dorgomee eessaan gahinna jedhan kun nama hin baasu. Rabbi nu alaafisu ka wallahi kana maal raafisu rabbi
Rabbiin nu alaafisu waan hundaayyuu. Akkasii ati nagaa jirta amma mucoonni hospitaala deemaa kimii deemteere geessanii? Wallah amma geessanii jiranii garuu amma hin dubbisneen inshallah hin dubbisnaani. Yaa boo rabbi dandeettii isaatiin rabbiin irraa fuudhu wallah ka itti fidellee isumaa ka namarraa fuudhullee isumaa fattanamuun immoo jiru addunyaa tana gubbatti waanuma jiru rabbiin nama jaalatu fattana waan ta'eef rabbi si haa fayyisu wallaahi. Xayyiba nagaa qabda argeera wanti takka yoo nan balleessine ammas taanaani waan zinaa dalageena argine takka wantummaan na balleessi takka yoo jiru ani hin banne nagaan qaba wallaahi billahi nagaan qaba maal argite mee nagaan qaba bakka hundaanuu nagaa qaba harkaa dhufallee uumaan taane alhamdulillah dhaaf fayyaa qaba. Ila amma namni gariin maal jedha haga uffata kana jammarteedhan wallaahi anama dhugaa yoo isinitti hime haga uffata kana jammare jijjiirama qaba. Dura yeroo mana xalabaa jiru huqqubis hin qabu birri kiyyas hin darbadhu kana ammoo fiigee fuudhee danfee fuudhee horoma birriitti na waa hin godhuu qaba jetteen darbata garuu an akka kiyyatti amma jijjiirama qaba akka of laalutti dhugama dubbachuudhaaf amma jijjiirama qaba. Xayyiba waan itti amantuu fi waan mataa kee keessa murteessitteen dalaytu san deebisini waa'ee jireenya keetii. Bari warri wanni ollaanii kan irraa jechuudha firoo dhaggeeffadhu akka itti raftullee nu mul'isisiin jedhanii akka itti nyaatullee nu mul'isisiin jedhanii akka itti deemtullee inshallah osoo kaameraamanii wayii qabaatanii duubaan illee roobne. Waan isaan dubbatan maal isaa maa afaan jijjiirta maaliif uummanni kun? Walayyete subiyyaa ba'e barkunneen. Taani birooruma waa'ee akkasii yaadu santu akkana deebi'ee faallaa jijjiira waan ganama galgala waa'ee mataa tan abaarsi haadhaaf abbaati hirri torga biyyaa baate bakka inni haadhaaf abbaadhaan ergine nama rabsa. Tan jireenya harkaa qulfii itti qollofamee harkaa badee koodii wallaaltee inshallah qamisii ol qabattee qachaarra deemartu yoo tan. Isu yaa uummata kiyya.